qabdi. Gini wanne namni qallanne kanarratti akka qaldiin godhanne muuxatti koon kaan mataa sammuu dhaka. Shantu ona ofeegi laal ofeegi anis kan kee anis kan gadan baasa shi. Caqaqataan bakka ilmoo akka dhiiraa jedha gowwaa Rahel mira keessa baay'ee mira keessa baay'ee kosi ona kosi ana raayidatu siin jedhe. Gani akkam jirtu sabaamat. Ofeegi ajandaatitti labsaa jirtus nabira ga'ee jira shi. Keessa wanti kechan ittiin labsaa jirtu nabira ga'ee jira. Siifin ta'u yaa shantuu mataa konkaa ofeegin gaariidhaan kana caalaa naasa'u ofeegi mucattii dhoomaa. Ganni nagaatti kana caalaa naasa'u. Caalaa yoona naasa'u barbaade mana koo bareefa sirratti haasa'u gubbaa mucaa hojii keetii jechaadha. Inqinaan. Sila koonan ka saahiba ganni san immoo ka biraati. Alfi Aisuma Isuma. Isuma walitti zooraa jira baran. Namni warra wajji jiru walitti zooraa barana yaa rabbi nu oolcheeti gooftaa. Bonan nagadisiiseera. Anchi suuraa biyya maxxansee barba sirkii bitachuu malee gadda bara sirkii deemee. No ani xayyibaan beeka dhugaa dubbatuuf xayyibaa waan akkasiisan irratti hin deeggaru waan akkasiisan godhuunsi sirrii miti dogongora guddaadha jechuudha. Nama eenyumtuyyuu eenyu diimaan eenyu faranjiin maashaallah biyya rabaa kana keessa dhufnaan namiyyuu filtari maan jira. Maal eenyutu diimaa hundi keenya kun gurraacha maa sobdan. Onda ishee filiteri nama godheeraan kijibanii bar filiteri qaamaanii argamu waliin fakkaatan. Hai filtariin haa jiraatu eenyu ol ta'e uumaa rabbiitiin immoo waliin jeeqina rabbii een maa obboleettiitiin yan taane xayyibaan nama keessa hojjaa sofnu hiriyaatii godhanyaadha jechuudha. Obboleettiitiin yamaan taane uumaa rabbiitiin waan nama bakka akka rabbiin jaalatetti bareechee uume tokko waan sanii wanti jechuun hin barbaachisu nama shamaqa gudee uumaa diimallee gurraachallee bareedallee fokkatallee rabbi uume bakka. Bareedinni gurraachi ranjii diima ranjii. Nama bakka qabatanitti fakkaata tanayya takkaan shoortaa eegaa takkaan nama dhiiraa waan taasisan tasiidha qabesi biyyaa tokko ila warri Dubaay keessa jirtan kinoo ila adiraashaa keessanii ilaadha sintuu rarraafatee jira qabsiisnee biyya sin galchinettani koottaa na qabsiisanii kalli ballee miti seera guuttadheera seeraan jiraan. No ati dhiisi yaabeetti biizinasii kee dalagadhu garuu wanti jechuun gaarii miti dhugaa dubbatuuf. Kun sejamar mau mana sun jirtu gurgudaan maa sinin jedhe mana abbaa keessan nagootan narraa isin bitinaa natti isin ufina sinin fedhan affa ligaatu sinin barbaadu. No ganni isa takkas hin jedhin nama tokko lama ittee nama si jaalatu hin dhabin yaa nama jara nama muraasa ittee namoota si jaalata wanti hin jedhin bakka dhiisa abbaan fedhe waan fedhaa odeessu. Mata kudina namaan jaalani. Eenyumtuu jaalatu namni tokko dhokatee foonii kaase. Sijamar Itoophiyaan hundi Oromoon hundi gurraacha orijinaali kuuwwan forjiiti qiliqilii warra dhalate diimaa ati wajjin dhaaqi. Ganni tiyya laal bonaan safaadhaaf tabaaf joonii mala akka sarrakkoon qabu itti himna rakkoon qabu garuu na uwwisiidhaan hiriyaa waggaa dheeraati hamtu walirratti deebisinaati ijoollumaa sichuu barbaadeeti si hojii jirra. Abshir si hojii jirra abshir. Wanna si ceeqefan wanna. Yaaddu kun sirrii miti baay'ee namummaa keessa nama ta'uu keessatti of yaadaa malee birrii keessanitti of yaadina maaliif ho'ittani namni hedduma jirutti hojjetee hin bulan hojjetee of jiraachisa ilmoon dhiiraas ta'e dubartiinis ta'e iddoo barbaaddetti hojjettee of jiraachisti hojjettee of jiraachisaa namatti abdatee namni jiraatu hin jiru garuu dhimma birrii erguu fi dhimma birrii hin ergine irratti ani baay'ee wanta jechuu barbaadu durbootumti garaa rabaa jirtan maalumaaf dhiirota Itoophiyaatti birrii ergituun jalqabuma isaatti. Yoo qalabatii walii gootanii maatii keessan baree abbaa manaa keessa sirri yoo ta'e yaa zirili waan barbaadde ergitee mana walii ijaaruu dandeessu waan barbaadde walii gochuu dandeessu. Garuu akka aadaa biyya keenyaatti ani beekutti
dhiiratu dubartiitu birrii dhiiraaf ergatu hin taane dhiiratu birrii durbaaf erga. Anamma dubartiin tokko birriitu naaf ergite sensiin godhu baay'ee. Maaliif haadha manaa koo taanaan garri fireendii koo gara fuula fiitii taanaan anatu hojjetee ishee jiraachisuu qaba malee erga wal fuunee walitti daballee wal jiraachisuu qabna malee isheen achi teessee birrii natti ergite maal hin hojjetu kuni. Sirriitti kanaaf ijoollee yeroo ammasin madaa baay'ee qabdi, kulkula baay'ee qabdi, waan akkasii baay'ee qabdi, mantaqarsoo qabdi, minaamin qabdi isa jettu jalqaba ofuma ishee maaliif ergite? Erga ergitee kaatee immoo as baatee asirratti TikTok irratti miidiyaa garaa garaa irratti ba'uun isheen barbaachisu. Jalqabuma ofii ishee sammuu isheetti deebitee dhimma biyya kanaa baatee biyya sanatti araba meeqa akka wajjin rakkachaa jirtutti hubattee of ilaaltee jiraachuu qabdi malee Deema wandalaatti deemti duriyyeen tokko birrii natti ergee akka sassii godha kana hojjennee jiraanna jetteef sidaasaat intiniin godhu bakka. Kanaaf ijoolleen durbaa akkasumatti yaada. Yeroo hundumaa immoo dhiironni Itoophiyaa jiran waanuma birrii sinirraa barbaadanis immoo miti baay'isee. Because tokko immoo jaalala sirrii namni barbaadu jira. Booruu keessaniif abbaa manaa sirrii namni ta'uu jira. Abbaa manaa gaarii namni ta'uu jira. Namni hundumtuu birrii barbaachaaf sinitti haasaa, sinitti chaat godhaa, sinitti kool godhaa jettanii sin fudhatina. Akkas taanaan yeroo malee. Sotaan jiraata. Mana jaazat irra deemee miti, hoteela irra deemee miti, manni kiyyaa bal'aa, manni kiyyaa nagaa osoo barbaade. Laakiin la isinii waan hin taaneef, isinii waan hin fayyanneef, isinii immoo waan jireenya keessan balleessuuf ka isinitti malee rabbiin zambii namaa dhoysuuf, rabbiin eebii namaa dhoysu osoo hunda keenya addabaabaayii kabaasuti waan nu irra jirru. Wallahi laazim ani ol jedhee isin ilaalu isin ol. Ibro abbaa kiyya ati dhiirri kabajaa shamaraa hin qabne kan harree wajjin jiraatu waan ta'eef deemi harree teetitti. Akka bishaan ittiin si jalaan bu'anne waydammoo akka baabura si jala hin deemnen fiigitiin dhaqabadhu shaggee miila afurii tan ta'e deemitiin kunuunfadhu abbaa kiyya. Warroonni immoo kabajaa beektan warroonni immoo jireenya teessaniif jijjiiruu barbaadan qalbii godhadhaan dhageeffadha. Ilmi dhiiraa surree godhateef miila sadaffaa sanni qabaaf wajjin galina. Akkas taanaan harreelleen ni qabdi waan ta'eef dhugaa adii isinitti maal. Ilmi dhiiraa isin bulchuu danda'a. Abbaa manaa ta'uu danda'a. Abbaa manaa irra dabaree ilmoo teessan. Abbaa ilma keessanii ta'uu danda'a. Gaachana ta'uu danda'a. Gaaddisa ta'uu danda'a. Kana filadha. Dhiiruma ta'eef wajjin galina. Akkasaniin alaa habiibi maammadoon na jiraachisuu miti. Jireenya kiyya keessa hanga xurii qeensa kiyya kana jala waan irraan dhiphisu waan akka hin dabalu ilmi dhiiraa. Never. Illa abbaa kiyya. Waan akka hin dhiphistan waan akka hin dabaltan. Isinini miti kan dhaabba isinini miti kan kufu. Isinini miti immoo haasawa kiyya konfidensi kiyya qannasu isinini miti konfidensiin kiyya dhufu. Natti haasoftanii haasawa baattanii shamarummaan kiyya hin qannasu hin dabalu. Kottu ba'i ati abdii moo maal fayyaddu kun? Warroonni yoo maammadoon siin bilbile yoo sagalee dhiiraan dhagahin shamara waan taate waan bareeddu. Sitti hin fakkaanne cinqamiinsi kottu ba'i. Cinqami maammadoodha. Osoo dhiiru bara ani wanni amma hukumatti kana jala hoo profaayilii isaa gattuu hidhan kun of asiin kana manaxirii takka tabii 50 takka ta'uu qaba. Jaldeessa dhaabate fakkaata ta'uufiitiifuu jaldeessuma dhaabate wallaahi jaldeessuma muka irra koo dhabee dhaabate. Asiin kun sana yoo baqeessi akkasii akkana ati mudhabe sanuun argattu harree fi lukkuu soyi akka inshaalla akka macattiin amaaraa sun jette isinii taateetu lukkuu hin qabdani akkam taatan. Mee an dhiiruma sanuu dhabee haa rakkadhu. Mee nu dhiiruma sanuu dhabnee haa rakkannu. Jazbaa. Ay jala deemtanii wallaahi wagoonni nama aqabsitan. Namarraa dhabnaan nama aqabsitanii bar dhabnaan aqabsitan. Osoo argatee shittooti jala feeti jedha wannaa jala deemee koomantii jala bullooti bar osoo argattee moo wallaahi osoo argattee maammadoon ila tana baasee isinii waan jedhu baasee dhabnaan dhiira dhabdanii maali dhabdanii yoo profaayilii isaa gattuutu kun muka onnaa fakkaata akka godhatee wannaa hawultiidhaan biyya Ameerikaa keessa wayita xoo'anna ta'an uummata dhume san kaaftu fakkaatee godhatee dhaabate. Kanan nama arrabsa. Rabbi biyya san kakadhe kanan
alhamdulillah. Dhabnaan nama dhaqabsina. Dhabnaan maqaa namaa hin balleessina. Sah. Walla maqaa namaa hin balleessina. Koloota inshallah kolkoleen akkoteeti kobba'e jala. Dhama nassi dhamaase. Dhamaa. Wallahi billahi nu hin dhabne mee gadi baanee ulfooyne nu gargaara isin hin jenne moo waan mana kiraa kafalan nu dhabne isin hin jenne moo mee bakka deemnu nyaanne nu kafala isin hin jenne moo teennee malliki keessan isin himaa kolkoleessi. Deebisanii fi Ka'aaratu arrabsaatee hin aarte nu hin aaru waan nutti hin banne ulfooyne isin irrattifne birrii nyaatamnee nu soqa isiniin hin jenne maaluma abbaa keessaniif fitan isin maal taatan nu faadhee dhalteenne tanu jaalatte hin jaalan tanu jibbite inshaa allah muxxee miti yoo nu jette ka muxxee olillee yoo qabaatte itti hagennitu nu tama lakkatu kennedhu habiitti tiyya kasanii olillee yoo qabaatte maaltu galchenu wallahi billah Muhammadu akkuma kaleessa isinin jedhe san Muhammaduun gariin gawwaa biriirraan fuudhin tabiyya arabaa jirtu. kale irraa baas. Wallahi kale meesii deemiti hospitaala doktarumaa walii galiiti habibi kiyya biyya kana muwaaxinni laal kakaleen takka shamtee taa'umsarraa kaka'e jiruun itti toltee kaleen tun shamtee eenyuma kaleen gurgurata miiliyoon meeqaan ka jedhu meeqafatu jira. Hospitaala gurguddaa kana deemi. Habibti tiyya nuutaatti kalee kana gurguranne Itoophiyaan mana bitannee itti kalee gurguridhaanyaa rabbii kiyya sani kalee gurguradhu Muhammadoo kumaa fi dhibbi shanii isiin mana madaamiti sii fiddu siin ta'u maqaa si balleessi. Kumaa fi dhibbi shanii maqaa si balleessi. Dooktara biyya kanaa asli rabbi umrii adeersu gaafa san beeka kalee na keessaa baafatee itti kalee infekshinii na godhate birrii naa guuraa jetti kalee aadaa akka jettee maan himattu kaa uummanni ittiin guuru gaafa kalee gurgurattee. Kanaafuu kalee keessaa baasi Muhammadoo dayyuusa jazbaa yoo rabbiin si qabe immoo nuutaartii kootu kaleen teelikkii jirti jedhii fuudhiiti deemiti kalee keessaa gurguradhu malee amma birrii qaata kuma shanii walirraa nyaatta kuma lamaa walirraa nyaatta kuma sadii walirraa nyaatta kun isin fayyadaan jiru. Itoophiyaatti illee deebi'u birriin baala taatee jirti. Kalee walii gurguradha. Yaada haarawa isinii baasa. Yaada haarawa isinii fide'a. Kalee gurguradha. Wallaahi Muhammadu eebade Muhammadoo nan godhin rabbiin kiyya.